Ashama harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii Adam and Samrii bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya isin haadha qabdu isiniin jecha har'as deebi'ee dhufee jira. Adam maal qabatee dhufe jechuun keessaniin oolu. Har'as waan ajaa'ibaa waan yeroo hedduu isin ajaa'ibsiifattan wayii qabadhee dhufe. Uummanni kun maalumaaf ajaa'ibsiifata jedhee waan jedheef qabadhee dhufe. Yeroo hedduu wanti hin beekne tokko nama ajaa'iba dhugaadha. Anaaf garuu wanti isin ajaa'ibsiifattan kuni waan salphaadha. Innis maaliin isinitti fakkaate? Maajikiidha. Maajikii namoonni hedduu yoo abeet akkamumatti dalaga namni kun maajikii. Maajikiin maan kun akkamitti dalagama jedhee namoonni yeroo hedduu waa'ee maajikii kana haasa'an. Kallattii maan gara maajikii kiyya guyyaa har'aa ka agarsiisuuf dhufeetittiin taruu kiyyaan duratti namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya YouTube Adam and Samrii jedhu kana subscribe gochuudhaan nu hordofuu ni dandeessanii. Faamilii akka taatan isin affeeree jira jechuudha. Namoonni haarawaa seenuu barbaadan gara YouTube keenyatti ol ol seenaa isiniin jecha. Har'a qabadhee ka dhufee maajikiidha. Maajikii kana akkamitti dalagama laata? Maaltu nama barbaachisaadha? Maajikii dalaguudhaaf leenjii baatii 3 gahaadha. Baatii 3 maajikii yoo leenjite bifa salphaa ta'een dalagda. Maajikiin anarra dalagu waa 3 kanatu as jira. Kuni bishaan. Kuni haayilaandii. Haayilaandiin kuni bishaan of keessaa qaba. Cufaadha. Gubbaanis qadaadatan. Timaatimiin kun akkamitti as keessa seenuu danda'a? Akkuma argitan kunoo hin seenu. Mammacalaastee yoo keessa seensifte malee hin seenu. So akkamitti as keessa seenuu danda'a? Namoota dhugaa maajikii hin beekneef baay'ee ulfaata. Garuu namoota maajikii beekaniif akka waan salphaatitti ilaala. So maajikiin bifa salphaadhaan ilaalu. Namoonni maajikii baratuu barbaadanii immoo keessan na dubbiftanii bifa salphaa ta'e leenjii baatii 3 keessatti leenjii isinii kennuu danda'a. Maajikiiwwan hedduu amma booda fidee isin agarsiisa. Kanaaf jecha waan maajikii biraa laaltanii akkamitti akkana godhuu danda'an jettanii uummatatti ajaa'ibsiifattanii. Akkamitti akkana godhuu dandeette Adam kenna jettanii yoo na gaafattan bifa salphaa ta'een maajikii kana isin barsiisaa jechuudha. Irra deebi'ee namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan na hordofuu dandeessu. Viidiyoo kiyya ka amma dura taree fi ka amma booda dhufus jechuudha. Akkamitti seena laata wanti kun as keessa? Kana hoo maaliin godhuu heda jechuun keessanii dhoofne. Kanaatis itti aana ka tushaa kanaa. Tushaan kun akkuma argitan oodha. Hidhaa jiraa jechuudha. Argitaniimi? Waan jabaa waan hin cinne. Kunis akkuma argitan waan as keessa seenuu hin danda'amnedha. Kunkuma waan hin yaadamnedha. Timaatimii kana haga inni ga'u argitanii jiru. Look. Qaawwa haayilaandii immoo hagam akka xiqqaattu argaa jirtan isinis. So timaatimii kanaaf kana wal biratti yoo qabnu waan isaan jidduu jiru laala. Kun akkamitti qaawwa tana keessan seenuu danda'a? Karaa salphaa ta'een isin agarsiisaa jechuudha. Argaa jirtan. Akkamitti seena laata? Isin keessaa namni seensisu jira. Leenjii baatii 3 anarraa yoo fudhatte bifa salphaa ta'een maajikii kanaa miti waan kana caaluyyuu dalaguu ni dandeettaa jechuudha. Kallattimaan gara maajikii kiyyaatitti isin dabarsa. Timaatimichi kunooti, haayilaandichi kunooti. Kurree haayilaandii ni banaa lafa kaa'i. So kun akkamitti seena? Kurreelleen banamee hin seenu kunoo guddaa waan ta'eef. So amma seensisee isin agarsiisaa jechuudha. Argaa jirtanii? Mul'ata? Na duuka yaali. Dide seenuu. Hin seena moo hin seenu laata wanti kun? Hin seenaa shakkii hin qabaate. Hojii kiyya waan beekuuf. Maajikiin kiyya akkamitti akka dalagu waan beekuuf. Deemachi. Deem viidiyoo dalagaa jira. Argaa jirtan? Deemee achi.
Argaa jirtan? Amantanii? Amantanii amma? Maajikii jechuun waan salphaadha. Leenjii baatii 3 qofa. Enough for 3 months. Bas baatii 3 qofa leenjii isinii kennaa bifa salphaa ta'een dalaguu dandeetta. Paartii itti aanutti deema. Timaatimnis asuma keessatti yoo barbaade haashamu, yoo barbaade akka barbaade haa ta'u. Qadaada isaa itti cufee jira jechuudha. Mul'ataa miti timaatimichi kanaa jechuudha. As kenna qaba. Kan itti aanutti tarra. Kan itti aanu tushaa kana. Tushaa kana hiriyyaan kiyya tokko na cinaa jira ni qaba. Tushaa kana keessaa akkamitti bahuu danda'a? Inni ni qaba. Osoo hin hudhamne tushaa kana keessaa bifa salphaa ta'een bahuu ni danda'a jechuudha. Tushaa kana osoo hin murre, osoo maal hin goone. Akkamitti as keessaa bahuu danda'a? Namni tokko yoo si hudhe akkamitti bahuu dandeenya? Bifa salphaa ta'een maajikiidhaan keessaa bahuu ni dandeetta jechuudha. Maamaa kidee. Silkii kee fudhadhu, silkiin kee meeti? Silkii kee fudhadhu. So kana keessaa hoo akkamitti bahuu danda'amaadha? Dhiifama yeroo na jeeqaa jira waan ta'eef noo jetti na jala deemte as keessaa akkamitti bahuu danda'amaadha? Ammallee irra deebi'a. Namoonni barumsa akkanaa argachuu barbaadan keessaan na dubbisaa. Akkamitti tayaa yoo akkamitti barannee baatii meeqa keessatti wantoota akkanaa kana beekuu dandeenya? Maajikii ulfaataan ni jira kan kana caala. Kana isin agarsiisa. Kanaayyuu isin ajarsine jira. Oh, silkiin kee meeti? Silkiin kee meeti? Silkiin kee. Kun beebisii kana fidi. Fidi beebisii kana de. Deem beebisii kana fidi. Deem beebisii fidi. Deem beebisii kana. Deem beebisii kana fidi got. Deem. So akkamitti as keessaa bahuu danda'a? Ifama takka. Sorry, yeroo tuna jeeqaa ture yeroo hanga sossobuu fi sossobee ofirraa cal'isiise itti deebi'a jechuudha. Paartiin inni lammaffaa isa kana. Maajikii kana hoo akkamitti godhuun danda'amaadha? Kunis salphaadha. Waan ulfaatu miti. Ammas irra deebi'ee namoonni barnoota akkanaa kana argachuu barbaadan. Baay'ee barumsa tokko beekuun isin fayyada malee isiniif hin miidhu. Maajikii baratuun si hin miidhu. Garuu wanta ati itti fayyadamtuuntu santu murteessaadha. Amma maajikiin hin beeka. Waan badaadhaaf ittiin fayyadamu. Waan salphaa ta'e, simple, waan ufii kiyyaaf just faniidhaaf ajaa'ibuuf akka namni ajaa'ibsiifatu. Waan akkanaa kanaaf itti fayyadamte rakkoo hin qabu. Saniin ala garuu an maajikiin hin dalagaa an nama akkanaati jettee ittiin of jajuu fi miti jechuudha maajikii ka barattu. Just beekumsa kee qofa of beekuudhaaf jechuudha. Tushaa kana keessaa hoo akkamitti bahuu danda'a? Tushaa kana argaa jirtan. Hiriyyaan kiyya tokko na cinaa jira. Tushaa kana ni qaba. Tushaa kana keessaa an akkamitti bahuu danda'a? Hiriyyaan kiyya kunooti. Tushicha argaa jirtanii morma kiyya keessa jira jechuudha. Mukamee. Tushaa kana argitan morma kiyya keessa jira jechuudha. Isinitti mul'ataa mi? Akkamitti bifa salphaa ta'een as keessaa bahuu danda'a? Argitanii? Irra deebi'aa isin agarsiisa. Tolchaa laala. Na hudhee mi amma? Haa? Hudhamee mi anam? Namni kun doon harkisee na hudhaa bara. Like this. Salphaadha. Maajikiin waan salphaadha. Kanaaf maajikii eebiloo akkamitti maajikii dalagee uummanni maajikii dalagu kun akkamitti akkana ta'e? Kun isin cinqina obboleessoo. Keessaan kootutii na dubbisa. Yaadas koomantii irratti kennadha. Koomantii irratti yaada keessan barreessa. Namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan faamilii kiyya ta'uu ni dandeettanii na hordofuu dandeettanii isin hunda keessanii isin jaalladha. Yeroo gabaabduu keessatti namoonni hedduu subscribe namoonni baay'een subscribe gootanii jirtanii ammas akka subscribe gootan abdii guutuu isin irraa qabaan obboleessi keessan. Isin affeeree jira koottaa viidiyoodhaan kiyya amma dura taris amma booda dhufus irratti hirmaadha. Just waa hedduu gadi isin dhiisa waa hedduu irratti isin dalaga. Waan beekumsa namaa kenna jennee yaadna. Just waan fanii ta'e irratti waan qalbii ta'e irratti
waan dhugaa ta'e waan irraa haasa'amuu qabu kamirraayyuu waan irraa dubbatamuu qabu kamirraayyuu ni dubbadha. Yaada akkamii irraa akka haasa'uu qabus naaf barreessa. Osoo waan akkanaa kanarratti dalagee bareeda jettanii yaada isin nuu kennitan yaada keessan hin tuffadhu irratti hin dalagaa. Kuni waadaa isinii galee jira. Keessan naaf ergaa. Yaada keessan koomantii irratti barreessaa. Koomantiin eenyumaafuu banaadha. Abbaan feete waan feete barreessuu dandeenya. Baay'ee nagaa biraa.